Afrikaa biyyatti wal doorsanii miti. Biyya waan feete fedhii keetiin gootu. Fakkeenyaaf har'aasuma ka'ee dhaqee mana wayiisitti cabsee sitti seena osoo jedhe hin danda'amu. Dubaay seerri jira, Ameerikaa seerri jira jedhanii seerri biyya kana jira. Hin jiru. Nama doorsisuun hin danda'amu. Namni baay'een maaliif akkas hin jedhe doorsisama turte maali hin jiru waan akkasii biyya kana. Doorsifni akka birrii cabaa tokko hin hojjetu. Biyyatti wal doorsisanii miti. Ragaa takkatti hin qaaboote wal fannista mana isaatti wal doorsisuun hin danda'amu. Osoma akkasiin jettan sanuu ta'e jecha maam jedhu. Siigalee kana amma walumaa galatti ajaa kenna geeffannee galatooma ulfaadhaa. Wallahi summa billaa hedduu takka hin gammade. Siigalee ani isinitti hime duraayyuu waa lama gammachuus qaba. Akka nattis dhagahamee jira. Waan ilmoo kiyyaatiif guyyaatti akka mucaa kiyyarraa guyyaa lama bulee hin beeku. Guyyaa sadii yoo xiqqaate. Guyyaa lama sadii sanuu ila iskuula fi minaamina irraa akka inni mashguula hin taaneef jedhee fa'a jalaa yoo miliqe malee. Inni dhufa mucaan guyyaa takkaa guyyaa lamaa waan jalaa miliqe akka inni seeraan baratuuf dhufee olaatumu hin beeka waan ta'eef manni waloo bira manni kenna. Eegalee soo kanaaf natti dhagahama malee waan biraa alhamdulillah. Hedduu gammadee taa'anii walitti dachaanaa. Gaafii yoo qabaatan immootu gaafii keessanii viidiyoo isin hojjedhachi jalatti barreeffamta. Deebisa akka dhuunfatitti gaafii kabaja qabu. Gaafii argitee bifa wannoo jedhe yoo hin jiraame bifa beekumsaa qabu. Bifa kabajaa qabu yoo ta'e deebisa gaafiilee biraa ani maraattota warra taa'ee haasa'u taa'ee ofiitti tasnaan silkii baay'ee silkii sadii moo lama qabu. Yuuzarii tokko asiin nama bira hordofaa tokko achiin hin taa'ee hin tasnaanna maaliif nan aarsoni waan namni jedhu kana waggaa furdura limdii nyaatee waan ta'eef hin beekta yoo yaadattan ta'e gaafa jalqabaa walitti buunusanii hedduu ajandaa ture waggaa tokkoo fi cinaa ol gisee san baradhan san dura anaaf haaraa turanii miidiyaa irratti hin beektanii nama tuquu fi kabajaa fi waan hundaan hin beekama waan ta'eef wannoo jedhe so galatoomi Saadiq akkasii nammallee rabbiin hamtuu afaanii nan baasini rabbiin gisee kamuu unkaan nama akkasiitiif midhaan nama nan beeyneef rabbiin hamtuu na yaachisini yaadina isinillee kanuma isin gorsa wallahi nama haga feetan jibbitan hamtuutti yaadina maaliif jennaan hamtuun mana isin seenti so akkasitti naa hubadhaa ulfaadhaa galatoomaa. Thank you. Masriin ta'e nata kala rakubaa qabdii wajji wajaa miti sagaleen kiyyoo sin jee gadii faman irraa ta'aga. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duraanii naasofta waa'ee kiyya kana. Baga gammadde habiibi baga gammadde jechuun nuti bajoo birallee hin qabnu yoo nutti dhaga'ameera siif mucaan addaan ba'uun haa ta'u malee gammachuuni walitti fufa inshallah yeroo gabaabaatti atillee inshallah akka biyya isinii baatu abdii guddaa qabna Inshallah. akka isinitti hin dhaga'amne jabaadhu ati abbaa gaariidha dhugaa dubbachuu fi anillee gaafa duraatis gaafa sagalee isii ta'uusi walumatti isin deebisuuf malee nuti bajoo biraan qabnu atillee hin beeytaa kaani bajoo biraan qabne kanaaf rabbiin bakka isii deemtisam isii haa taasisu nuti bajoo biraan qabu Oromollee wanna dubbachuu qabdu maaliif waliin isin beekanii waliin beekamtanii isin lamaan ijoollee daa'ima nama gartee eega biyyaa ba'e walitti dabalame waan ta'eef kanaaf namni waan isin jaalatuuf waa isiniin jedha malee osoo si jibbanii waan keetin dubbatan kanaaf atillee namoota tokko laaltee hin dubbatini namni si jaalatu baay'ee jedhama yoo namni lama sadii si jibbee si jaalatu hedduudha. Wallahi an dhugaa dubbatu waan na jibbeef deebisuun dhufne an namootuma bakka hin jiraami ani baay'isawee gaafa isiidhaa gammadda kana gammaddatti yaada maali jennaan jidduu ilmootu jira ilmoon immootu ilmoo tiyyaaf immoo an dirqama gammada jaaladha osoo hin ta'in dirqama gammada uni fedhii fi kaayyoo kiyyaa gaafa namni naa gammadani faallaa gammada namni gaafa akkasitti gammadu san namni tokko bar waan aaru faase namni akkamitti dhala ofiitti daara yaabu waan ana so dandame Kanada miti Marsi gubbana akka ba'u barbaada warri ilmoon biyya maal taate Marsi addunyaa bira so
jaala bakka jaalalli maal akka ta'e na agarsiisutti gammadee dhufeeyya malee ani qeeqa nama tokko nama lama maal amma maqaa yoo ta'e nama haasa'u jira warra yaada addunyaa kan nutu oofe warra jedhee haasa'ee faatu jira warra ajaa'ibe bakka sila of bira fide moo Itoophiyaa of bira fide moo Keeniyaa of bira fide moo Suudii kan na jechisiisu fa'aa ga'eebe. Ai nuti beida namoonni tokko Ani wallahi waan irra deebi'ee borillee iftaa illee waan gurra sii dura dhageetta. Jalqaba hanga xumuraatti dalagaa kiyyaan isiniin jedhe nama tokko qofaatu kana keessa harka qaba. Ispoonsara isii har'a Kanaadaa geette kana nama tokko qofaatu harka keessaa qaba Oromoo miliyoona 60 keessaa kun kijiba. Anarraa kanaaf jechuudha nama tokko bicha kanarraa hafe nama tokko. Guyyaa tokkoon galateeffadha nama sana. Eegale. So namoonni bira rabbuma ofiiti saalfii dhiisetuma waan ana akkas godhee nuti akkas godhee ani qaanfadhe dhugaa rabbi akkasitti yaada galatooma hundi inni guddaan mucaan kee bakka san ga'uudha isiin nagayaan bakka san ga'uudha dhugaa dubbachuuf yani bajoo lee waan tokko dhaga'een qabu akka godhadhetti yau gaafa dura sitti muddeetiin jira haga tokko qoradhee qorannoodhaan gartee mirkaneessee jennaan akkati daa'ima kee sirnaan guddisaa jirtuu fi akka isii masruufaa jirtu adda hubadhee jennaan sirraa dhaabadhe dhugaa dubbachuu fi miidhallee fi miti. Kanaafi namni gaafa si keeku waan isin jaallatuuf malee waan si jibbuuf miti. Bakka kanatti naa hubadhee barbaada. Waannaan immoo waannaan rabbiin isinillee warra achitti hafe hunda warra kaayirootti hafe hunda rabbi carraa isinii haa baasu. Rabbiin hunda keessan isinirraa haa jijjiiru isin jechuu barbaanna. Baay'isanii Oromoo warra kaayiroo hin jaalatu. Osoo isin jaalachuu baatanii waan keessa yeroo baay'een dubbatan. Gara kanaan hubadhaa isin jechuu barbaadaani. Kanaafi ati immoo abbaa gaariidha. Ilmoo keetiif abbaa gaarii akka taate immoo warri gartee keessatti isin beeku isii mirkaneessinaa. Kun immoo hubatamaadha Oromoo duratti. Ilmi sun haala saniin guddachuun haala saniin barnoota isaa oofachuun isaa sun kun namoota si jibba illeef deebii ta'a jedheetii yaada. Osoo atuu deebiin kennine haalli mucaan sun itti guddate haalli mucaan sun keessa ture dhugaa dubbachuuf deebii ta'a jedheetii yaada. Ummu firuulleen guyyaa tokko waa'ee kee dubbatteen qabdu osoo isin dubbattee qaccee qabanii fiiganii jechuudha. Kanaaf ati jabaadhuu rabbiin isinirraa haa jijjiiru warra achitti hafe hunda keessan tokko lama osoo hin taane hunda keessaniif carraan haa bayu yoo isin achi gammaddan ummanni Oromoo hin gammada. Ummanni Oromoo gaafa isinirraa jijjiiramtu isiniif gammadaa jechuudha. Kanaaf haala kanaan hubadhaa namni hunduu namni isin jibbu hin jiru. Namni tokko lama immoo nama keessan dhabamu namni nama jibbu. Namni nama cabsuu barbaada. Namni gartee akka isin guddattan hin barbaanne dhabamu waan ta'eef haaluma kanaan hubattanii